gongore. Hojjetaa koo kan jedhu Isaayyaas keessa hin jiru gabricha koo jedha Maatewos Isaayyaas. Maatewos ammoo Haji Isaayyaas dubbate jedhee garuu hojjetaa jedhe kun soba. Dubbii mee dhugaatii. haji bakka tokko si geessa mee ati bakka baay'ee na geessite daqiiqaa xiqqoof anirree bakka tokko si geessa mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 2-3-4 wal faana ilaalla. Isa kana maal amantu malee akkam si godha maal ati macaafa kan kee fudhachuutti hin jirtu. Isaayyaas hin hangalchuu jechuu jirtaan. Lakki ani isatti hin amanu amanuu irra hin danda'u. Isaayyaas itti amantuusaa? Yoo Kiristoos waaqa hin jenne ani kitaaba tokkotti hin amanu. Isaayyaas itti amantuus hin jedhe gabaabsi. Maal laa godha Isaayyaas naa du'eera kan naa du'ee Yesuus kan Itti amantu macaafa isaati itti amantuus hin jedhe. hin amanu maal naa godha. Hin amanu wayyee. Qabaa jabeessati tanaaf qalama diimaan barreessaa. Isaayyaas itti amanu yaa jara keenya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 2-3 ilaallamee wal faana. Okay, bakka tana ayyee wajjin laallaati isa sana bakka kana akka Maatewos jedhetti mee haa fudhatu yaa jamaa. Isaayyaas lammata maqaan dhooftuuti. Akka tana qaba lammata fayyisaan waa Isaayyaas lafa kaasee na walla hin dhiisina. In kaasu yoon takkaa guyyaa tokko kaasee hin beeku ani kakuu moofaa. Okay, akkasii jedhe bakka kanatti. Kakuu moofaa keessaa jenesii Hojjetaa kan jedhe tokko kun. amma 12tti fudhadha. Okay, tamam. Hojjeta Waaqayyoo jettee amantaati Yesuusiin. Sirrii Kama Maatewos jedhe fudhadhuuti. sirrii Hojjeta Waaqayyooti Yesuus. hojjeteera tajaajileera fannoo irratti Hojjeta Waaqayyooti siin jedhe. abbaa jedhee waameera Eloo'ee sabattani jedheera. Kanaafi ammas mirga abbaasaa jira. Kanaaf hojjetee darbeera isa waaqa ta'e isa nama ta'e tajaajileera. Yesuus Kiristoos ani tajaajilaadha ayyuuf jedheera. Kanaafuu amma Yesuus hojjeta Waaqayyooti siin jedhe gabaabse. Aywa tamam. Waaqayyo isuma moo kan biraati? Ani waaqa sadii qaba. Tireenitti tamana. Abbaa Waaqa sadii. Akkamitti waaqa sadii qabda rabbii kan keessoo jaatusa. Hojjeta Waaqayyooti jette ati kasi gaafadde ani Yesuus hojjeta Waaqayyooti hoguu jettu Waaqayyo isuma mataa isaati moo kan biraatu jira kan inni hojjetuuf sun. Ofumaa hojjeta moo kan biraatu jira. Abbaan isa ergeera. Abbaa ilma hafuura qulqulluu kun sadan wal faana hojii hojjetan. Abbaa siin hin jenne waan abbaa sitti dubban Waaqayyoon sitti dubbachuu jira. Waaqayyoon inni hojjetuuf sun hojjetaa Waaqayyooti erga jenne Yesuus. Waaqayyoon inni hojjetuuf sun isuma mataa isaati ofii isaatiif hojjetamoo Waaqayyo kan biraatu jira isaaf hojjeta. Waaqayyo kan biraatu jira. Eeywa Waaqayyo kan biraatu jira Waaqayyo saniif Yesuus hojjetaa jechuudha. Baay'ee gara keenyatti deemnu amma. Amma deemuu dandeenya amma waaqa sadii kan keellee qabadhuuti gara kan keessatti adeemnu. Baay'ee egaa waan bakka sadii tokko wal faana ilaallaa. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoomsa 2 irratti akka ta'e. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira turee jedha. Okay. እርሱም መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። Wanti hundumtuu isumaan ta'ee wanti ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Lakkoomsa 3 irratti wanti hundumtuu isumaan ta'e inni jedhu kun lafti kun Kiristoosiin uumameera, samaayiin kun Kiristoosiin uumameera, Addaamii fi waan Kiristoosiin uumamaniiru, Yesuus uumaadha jechaadha. Kana akkam jettati? Okay. Jedhe hambiti. Jalqaba waan sagalee dubbachuu barbaadde meeti? Ani wayii sagalee sitti dubbachaa jiru. Lakkoofsa tokko irraa kaasuun barbaanne inni dhiifnaaje. Inni kun lakkoofsa lumarraa siyaasaa waan. Akkuma ani akka kan keessan hin deddeemu tamaam? Yaanya mistir no. Okay. Yaanya mistir no. Lazzaano yaallaf ka'u. Yes. Lakkoofsa lamarraa siyaa dubbisu baay'ee. Maal jedhaa? Inni kun jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. So, agefa dhuga natu si hiika akkuma tinaa hiika oolte Abrahaam waaqa biran turre, Musee waaqa biran turre, Addaam waaqa biran turre, anaafati waaqa biran turre, Yesuus Kiristoos samaayiin kuniif lafti kun otun uumamin waaqa bira tureera jechuudha kun. Akkasiin jedhe dhageeffatu jirtaasaa. Inni kun jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. Maaltu bira ture Waaqayyo bira? Waaqayyo isa kam?
Maaltu waaqayyoon bira ture? Waaqa isa samaayii kanaaf lafti kun otoo hin uumamin isa jiraataa sana bira Yesuus Kiristoos tureera jechuudha. Inni kun jechuun Yesuus Kiristoos jechuudha moo? Eessarra jedhame? Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafee jedha. Kiristoos sagalicha foonii uffachuusaa jedha. Maal sagalee jedhi kaate? Inni kun jalqabee waaqayyo bira ture. Waaqayyoon bira ture jedha. Waaqayyo isa kam? Isa waaqaaf lafti kun otoo hin uumamin isa ture bira ture. Waaqayyo isa kamiisin jedhe? Waaqayyo lama jira moo? Allah inni ati jettu yookaan immoo Rabbi ta'uu ni jennu ayyaa afaan keenya. Okay, Allah bira ture jechuu keeti amma waaqayyo bira ture jechuun afaan macaafni afaan arabiffaan akkasuma jedha. Allah bira ture jedhaa miti ree? Allah hin meeqa jira? Allaan tokko. Okay, tokkotu jira? Inni bira ture kan biraati moo isuma? Isa bira ture kan biraadha. Kanaafuu amma Allah malee kan biraatu jira jechuudha kaasuun Allah miti kaa. Kan ko sadiidhaati jedhee sitti meera duraan dursee. Ati waaqa sadii qabda moo? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بجيزة فايار ودو جرت والله Wayyaan nuti fayyaa argatta. Yoo ati tireenitii kanatti amante biyya lafaa eebbifamta. Lubbuun kees jannata seenuu dandeessa. Maal waaqa sadii akkamitti amanesa Yesuus waaqayyo tokkichaa jedhe. Si waaqayyo isa tokkichaa jedha Yesuus. Bakka sana deemnu re? Bakka sana ilaa deemnu taasitti amma hin geessine ka bakka kana bakka tana bakka dubbisisan. Bakka kana geessine isaa booddee Yohaannis 17 sanarree hin deemne. Aggeeffadhu. Wanti hundumtuu isumaan ta'ee jira. Wanti hundumtuu. Wanti hundumtuu isumaan ta'ee jedha. Waan ta'e keessatti isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Ilmi namaa isaan uumame. Qilleensi kun isaan uumame. Eenyuun uumame Yesuus. Wanni qoy. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhaami? Okay, tamaam. Namni sagaagalummaa dalagu sagaagalummaan dalage ta'e. Sagaagalummaa dalage ta'e. Yesuusiin ta'e sagaagalummaa Yesuusiin dalage? Yoo sagaagalummaa yoo hin dalanne ijoollee akkamiin argattare? Laa bar jaartii tantee wajjin hin jenne bar. Sagaagalummaan jedhamu jaartii tantee wajjin ciisuuni. Sagaagalummaa jechuun taa siif hin hayyamamne wajjin yoo ciifte fakkeenyaaf amma wajjin sagaagaltee jechuudha. Hayyama malee jechuudha. Haadha abbaa hayyamsiisuu malee lafuma kaateen tarawiidhaa wanna jette. Isii tana wajjin wagguu sagaagalummaatti dalagdu. Yesuus himan ta'e kunillee. Wanti amma kuni beektaa amma waa'ee sagaagilaaf ejjaaf waan sana bira utuu hin gahin aggeeffatu. Wanta isa keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha kan dogongoraa kun. Addaam hin uumamne gaafas bineensonni hin uumamne lagni hin uumamne mukni hin uumamne garuu Kiristoosin uumamee jira. Maal wanta fakkeenyaaf amma ilmaan lamaanii Addaam wal ajjeesanii jiran. Yesuusii wal ajjeesanii jari lamaan. Ilmi namaa cubbuu hojjetee gaafa duraa kaalebii. Yesuusii wal ajjeesanii siin jedhe. Waan ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Yesuusii wal ajjeesanii. Seexanni isaan nama jallisaa. Seexanni? Seexanillee waan ta'e seexanillee ta'ee jira mire seexanni uumamee jira. Seexanillee Yesuusiin uumamee jechuudha. Seexanayyuu Yesuusitu uume. Malaakaa Yesuusitu uume. Okay. Warra nama ajjeesoo kan nama ajjeesullee isuma akka namni nama ajjeesullee kan godhu isuma. Isa nama ajjeesu seexanni isa keessa goree dhiiga namaa angalaasa. Maaliif cubbuu Yesuusiin ta'eera seexanaan ta'een jedhu Yesuusiin ta'ee jedha sitti akka jechaa jirtutti. Uumama kun uumama. He is a creative. Uumamaa miti kuni kan jechuu jiru waan ta'ee wanti hundumtuu isumaan ta'ee jedha. Waan ta'e jechuudha bar. Namni nama ajjeesu bar hin ta'e fakkeenyaaf amma waan ta'e tokko wanni ta'e jechuun waan argame tokko jechuudha. Haajii ati filosoofii fi qarummaa kee bichaatti hin gargaaramiin bakka kana. Maaliif hin gargaaramne isaa? Waan ta'e keessa isumaan ta'e erga jedheeti kan nama ajjeesisullee isuma kan nama qalchiisullee isuma kan seexana uumillee isuma kan seexana wajjin nama jallisullee isuma jechuudha. Seexanni cubbuu hojjeteeti biyya lafaa waaqarra gad darbatame malee duraan malaakaa ture. Ajajamaa malaakaa itti gaafatamaa malaakaa ture. Garuu seexanni akka jallatu kan godhe eenyudha? Isumaami?
seexana mataa isaati iftuulee ani bakka waaqayyoon qabadhe. لا يسوسين تأجر كنو أكا مجابني كان كجروتي وقتي مجاب كان كركو كبا إساياس توكو يوانس توكو كم بلشين أنك أبوان سينجرو سبا كان أبر فلسفي فكتا والله بكا كان جرو أبدا هي كوان دندين يكون هدا غوتو ركون إسمان تأجر جدتي إسا تأجر كيسة سيطان وتجلى تمن سيطان كان جلت يسوسين جلت يجو سagagalum mana midalagulle Yesuusin dalage jechu namni hatullen Yesuusin hate jechu nama jesulle Yesuusin ajjese jechu namni waan hama dalagu kamiyyuu Yesuusin hojjete jechu namni muslima ta'e Yesuusin ta'e namni kiristaana ta'e Yesuusin ta'e jechu waan ta'e keessa tokkollee waa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhe kun dogongora fokkataadha kun dogongora fokkata Dhaggeeffadhu ayyee lakkoomsa lafatti darbina. akkosa bira dabarreetta Maaliif xiqqoo tokko akkaatti hubattetti amaneen bira sii darbaa jira. maali bira dabraa jire ati yoo bakka wanni tokko sitti rakkattee jette biruma dabruudha hayyee tole mee Yohaannis tokko boqonnaa 17 haadha hidhu hayyee bakka ati barbaadde sana kana geessine Isa kam? 17 lakkoofsa 3 ka duratti jette san Ayyee yoo achannes achumaa waasii lakkoomsa 5 wal faana ilaalla Yesuus waaqa ta'uusaa. okay achidha hidhamee dura jalqaba lakkoofsa tokko irraa 5 si dubbisa suuta walii hiikaa deemu Sadiima dubbifadhu ati sadiima sanan dhati barbaaddu. laa irraan kuutu ani maal na fayyadaan sadii qofa dubbise Ayyee itti fufi. dubbii kan erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee jedha gara waaqaa ol ilaalee jedha fayyisaa Yaa kontinu. maaliif gara waaqaa ol ilaale Gara abbaasaa ol ilaale. abbaan gubbaa jira jechuudha waaqayyo gubbaa jira jechuudhaaf miti ree Sirriidha. waaqayyo lafa hin jiru Waaqayyo ammayyuu na keessa jira afurri waaqayyo. Yesuus maaliif ol ilaale ree ergisi keessa jiraate eega Yesuus hin keessa jiraate maaliif ol ilaala Abbaasaa wajjin komikeetti gochaa jira. Abbaa wajjin dubbachaa jira. maal keessa of keessa ilaaluu ree maaliif ol ilaala ree gara samiitti Maal rakkina qaba? rakkina qaba ol ilaaluu jechuun gubbaa jira jechuudha maal osoo sibira jiru ol ilaalta isaati Abbaa waaqatu jira. Yesoon lafa jira. Abbaa wajjin wal faana dubbachaa jira. abbaan eessa jira ture yeroo san Jaannata jira. a'uudhu billah eessa jira jannanni eessa gubbaa jira moo lafarra jirti Arshiirra jira. Arshiirra jira. arshii ol jira jechuudha gubbaa jira jechuudha gara gubbaadhaa jira jechuudha Maali kan keenya beekta Phaawulos irree jaannata sadaffaa keessa bashannanaa ture yeroo tokko. itti deebitamee san jannati sadaffaa keessatti deebitan samii sadaffaa jedhamanii jannatni sadaffaa illee jirtuuti akkasiin jedhe Yesuus amma waaqayyo abbaan gubbaa waan jiruufi akka macaafni jedhaa jirutti ol ilaalee jechuudha akkasii mitiiree Yes. okay yaa abbaa yerichi ga'eeraa jedhe yerichi maali yerichi ol fuudhamu jechuudha ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhuu jedhe gara gubbaatti ol fudhadhuu jedhe maaliif ol fudhata waaqayyo gubbaa waan jiruuf jecha ol fudhata jechuudha gara ofiitti ol fudhata waaqayyo akkanaame akka macaafni jedhaa jiru Continue. okay akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennitee jedha maalirratti aboo isaaf kennitee jedha foon qabeessa foon qabeessa jechuun maalitti itti baanama nama moo waanuma foon qabu guutuyyuu jechuudha Anumaaf si jechaadha. nama irratti jechuudha akkasiimi kanaafuu Yesuus foon qabeessa qofa irratti malee foon qabeessa malee waan biraa irratti aangoo hin qabu tayyib akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite inni ammoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara bara haa kennuuf jedha jireenya bara bara haa kennuuf eenyuuf warra ati isaaf kenniteef warri isaaf kenname sun kaminni warra isatti amanan warra barattoota isaa ta'an tayyib eegasani hoo jireenyi bara bara inni kennu hoo kaminni jennaan si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe si kan jechaan jiru kun eenyudha Abba. waaqayyo isa tokkicha hogguu jedhu tokkicha jechuun maal jechuudha Tokko jechuun single. tokko hin jenne tokkicha jedhe malee Tokko. tokko hin jenne tokkicha jedhe Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. tokkicha jechuun maal jechuudha isa malee kan biraa kan hin jirre jechuudhaami Ayyee. isa malee kan biraa kan hin jirre jechuudhaami tokkicha jechuun afaan oromootiin akkasi
Eeyyee. Kanaafuu Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraadhaan jiru jechuudha. Isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa. Kontinu dubbis. Kanaafuu amma Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraadhaan jiru jechuudha. Yaa jamaa asitti hubadha asirratti. Isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe. Jireenya bara baraa Yesuus namaaf kennu isa kana. Waaqayyo tokkichi Waaqayyo isa abbaa jedhamu sana. Asirratti naa dhaabe. Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yoo har'ati Yesuus Kiristoosin waaqa ko jettee inni cubbuu koof du'eera du'aa gaafa sadaffaa ka'eera jetteen amantu taanaan ati jireenya bara baraan qabdu jechaadha. Maaliif isa waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Jireenya bara baraa jechuun har'a anafati biyya lafaarra jirra alanneerra bara keenyi kun yoo uumu jireenya isa lammaffaatu jira. Forever bara baraa kan ati jiraattu. Kan ati hin dulloomne, kan ati hin duune, waggaa 2013 kan jedhamne jireenya isa lammaffaa sana keessatti Kiristoosin nama beekuuf Kiristoos waaqayyo nuu kennuu sanatti nama amanetu. A'uudhu billah. Ati akkamitti maal jedha si waaqayyo tokkicha isa dhugaa jechuun waaqayyo abbaa malee kan biraan jiru hin jenne amma daqiiqa takka duraati. Ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos akkasin jedhu yaa fayyisa rabbiin si haa fayyisuuti akkasin jedhu dhageeffadhu. Si waaqayyo isa tokkicha dhageeffadhu. Beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoosin namni hin amanne jireenya bara baraan qabu jecha. Na dhageeffadhu kaati maaliif akkanatti miira keessa hin ture? Si waaqayyo isa tokkicha si dhageeffachaa ture mi'aati maaliif na dhageeffanne? Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Waaqayyo tokkichi waaqayyo abbaadha takka. Lammaffaa Yesuus Kiristoosin beekuun isaanii isa waaqayyo erge beekuun illeen jireenya bara baraati. Lamaan kanniin jechuudha jireenya bara baraa yeroo sanidha. Akkanaami? Yaa jireenya Yesuus Kiristoos. Qoy jecha sirriitu bannaati ati hin jarjariniiti. Waaqayyo tokkichi abbaa kan jedhamu san takka. Yesuus Kiristoos ammoo isa abbaan erge jechuu beekuudha. Kanuma lamaanii ka biraa jiraa? Ayyee Yesuus Kiristoos abbaa qabuusaa sanatti amanteetta? Abbaan erguusaa jedhe. Abbatu erge ta'uu isaadhaa jedhe. Abbaan erguusaa sanatti amanteetta? Maal waan macaafni jedhu wajjin dubbifnu jira bara ati amanteerta hin amanne si gaafachuutti hin jiru. Macaaf wajjin hubachuu jirra. Sanasiitu na dubbise deemi. Sorry ayyee dubbadhu. Eega sana lakkoofsa afur irratti maal jedha? Ani lafarratti ulfina siif kenneeraa jedhe. Eenyutu jedha? Yesuus. Ulfina siif kenneera jechuun maal jechuudha? Si kabajeera. Akka ati kabajamtu maqaa kan kee ol fuudheera jechuudha. Akkanaami? Hojii akkaan hojjedhuuf ati anaaf laattis raawwadheera jedhe. Eenyutu hojii isaaf laate hojii inni hojjetu? Eeyyee. Inni kun egaa Yohaannis boqonnaa 3:16 waaqayyo tokkicha ilma isaa jaallatee biyya lafaaf kennee isa jedhu sana Yesuus Kiristoos inni waaqa ta'e lafatti dhufee waggaa 33 ji'oota 4 raawwatee deemeera. Akkasiin jedhe fayyisaa. Rabbiin si haa fayyisuuti. Hojii akkaan hojjedhuuf dhageeffadhu. Abbaatu erge. Akkasiin hin jenne. Hojii akkaan hojjedhuuf ati anaaf laattis raawwadheeraa jedhe. Hojiin eenyutu isaaf laate? Abbaa. Hojii Yesuus hojjete hundumaa abbatu isaaf laatee mitiire? Yes. Wakkaa sibbo. Ammas yaa abbaa jedhe Yesuus. Amma hojiillee rabbitu itti kenne yaa jamaa. Rabbitu itti kenne maasha Allah. Allahatu itti kenne jechuudha. Ayyee ammas yaa abbaa jedhe. Shanan kanarratti amma poointiin. Lakkoofsa shanii si dubbisu jira kaati barbaadu sanillee. Ammas yaa abbaa jedhe. Ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ansi biratti qaba tureen ufii kee biratti ulfina anaaf kennii jedhe. Ayyee biyyi lafaa utuu hin uumamin inni jedhamu kuni mee hiika kan nuu hiikime. Hiika isaa karaa gabaabaa si hiika osoo achi hin jabeessin siif hin jabeessin jechuudha. Biyya lafaa osoo uumamin kana nuti itti namanna si galte maal jennaan ulfina kabajaa biyyoonni hundi isaanii osoo biyya lafaan uumamin dura qadara waan jedhamu jira nu biratti. Qadaraa fi qadaa waan jedhamu jira. Osoo rabbiin uumama kanan uumin dura samiif dachee kanan uumin dura waggaa 50 rabbiin dura durseetiin waan nabiyyoota waan namoota hundumaa rabbiin dura beeka. Duruma rabbiin filateetiin jira. Guyyaa keessa filataa miti. Tamaam?
Sigaltee nu biratti kun waan haarawaa miti. Macaafa keessa yoo deebite ammoo Phaawulos mataan isaadhaa maal jedheetiin dubbata. Efesoon boqonnaa 1:4 irratti uumaa biyya lafaa dura nu fo'atee jira jedha Waaqayyo. Waaqayyo uumaa biyya lafaa dura nu fo'atee jedha. Sigaltee Waaqayyo uumaa biyya lafaa dura nu fo'atee jedha. Ulfina nuuf kennee jedha. Sigaltee ammas ammoo Yaaqoob boqonnaa 1:20 irratti Waaqayyo akka fedha isaatti dubbii dhugaatiin uumaa biyya lafaa dura nu dhalchee jedha. Akka fedha isaatti akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin uumaa biyya lafaa dura nu dhalchee jedha. Nu dhalchee jedhee dubbata. Eenyu Yaaqoobtu jedha. Uumaa biyya lafaa dura. Akka sirriitti naa hiitteetta akkuma siif ta'utti hiittee. Maaliif biyyi lafaa otuun uumamin otu jedhamu kuni Yesus Kiristoos samaayin kuni biyyi lafaa otuun uumamin Waaqa bira Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu bira waaqummaa isaatii ture. Waaqummaadhaa miti kun yaa fayyisaa toleeraa yaa fayyisaa toleeraa. Kana natu hiikkata beekta amma kun kiyya beekta. Na eegi. Sikoondii 29 na eegi. Kanaaf Yesus Kiristoos isa Waaqa ta'e sanatu foon uffatee biyya lafaa uume. Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti maal jedha? Sagalichi foon uffatee ni judduu buufatee jedha. Kanaaf isa Waaqa ta'e kan isa samaayiif lafti kun otuu hin jiraatin isa jiraataa ta'e sanatu Kiristoositu biyya lafaa uume. Kanaaf samaayin kuniif lafti kun otuun uumamin ulfina inni ani si biraa qabu jedha. Kanaaf obboloota warri as keessa jirtan warri gurri keessan afaan lallabatti deebita as keessa jirtanii fi achi jirtanii jechuudhis akkasiin jedhe ulfina yeroo takka eegi yaa fayyisaa toleera. Ammas yaaba ulfinaan isa utuu biyyi lafaan uumamin an si biratti qaba tureen ufii kee biratti ulfina naaf kenni kan jedhe waaqummaadha kuni. Yes. Waaqummaadha saa? Kana Museen hin jenne Abrahaamiin jenne. Qoyi kaati maal taate ati na dhaggeeffadhu kaati. Wanti qosi gaafadhe maaliif miira keessa seentare waaqummaadhaa iyyuu siin jedhe jala murinaa him. Waaqummaadhaa inni kun kan Yesuus jechaa jiru kun. Yes. Ufii kee biratti ulfina naaf kenni wagguu jedhu kun Yesuus waaqummaa kadhachuu jira. Ulfina isa otu biyyi lafaa hin uumamin. Biyya lafaa jechuun kun maal jechuudha? Sagalee Waaqayyooti Jenesii tokko irratti Waaqayyo samaayii kanaaf waaqummaa kadhachuu jira siin jedhe gabaabsi. Ulfina ufii keetii bira naa kenne wagguu jedhu waaqummaa kadhachuu jira Yesuus. Waaqummaa kadhachaa jiru. Wal keessa laaqxee kaam duratti waaqummaa jette amma ammoo waaqummaa kadhachaa jiru naan jedhe. Ulfina naaf kenni jedhe Yesuus ulfina duraan si biraa qabu saniin jedha bara. Kabajaa duraan si biraa qabu saniin ati amma ulfina kabajaa naa kenni jechuu jira Yesuus. Kabajaa jechuu jira kibir jedha afaan Amaariffaatiin. Tayyib ulfina naaf kenni wagguu jedhu Yesuus waaqummaa naaf kenni jechuudha hiikni isaa. Indilaal እንግዲህ አባቴ ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ከአንተ ጋር የነበረኝ ክብር በአንተ ዘንድ አክብር። ክብር akkasii kun ክብር jedhalaan afaan Amaariffaatiin ክብር jechuun kabaja jechuudha. Akkana miidiyaa fayyisaa toleeraa. ዓለም ሳይፈጠር አንተ ጋር የነበረኝ ክብር በአንተ ዘንድ አክብረኝ። አክብረኝ jechuun tayyib ulfina wannaan ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ጋር በነበረኝ ክብር jechuu maal jechuudha? ክብር jechuu maal jechuudha? Kabajaadha moo kabajaa miti? Waaqummaa ani otu lafti kuniif samaayin kuniin qabaatin. A'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim. Yaa fayyisa afaan kamiin kibir jechuun afaan kamiin waaqummaa ta'a rabbii jedhiiti. Afaan kamiin kibir jechuun mee ulfina kabajaadha moo kibir jechuun afaan Amaariffaatiin kabajaa jedhama moo afaan Oromootitti waaqummaa jedhama. ዓለም ሳይፈጠር ከአንተ ጋር የነበረኝ ያን ሰማይ ኩኒፍ ለፍቲ ኩን ኦቱን ኡማሚን waan ani si biraa qabu waaqummaa isaa himaa jira. Eenyummaa isaa, dandeettii isaa, humna isaati. Abboo ati dhugaa fudhachuudhaaf qophaadhaa miti jechuudha. Kibir jechuun maal jechuudha yaa fayyisaa? Ulfina jechuudha. Giloori. Kabaja jechuudha mi? Kanaafuu kabaja jedhi ka. Antee gaa akbiriin jechuun maal jechuudha? Basaanii mishineerii ko biyya lafaarraa fixaan jira. Sibiratti ulfina naa kenni jechuu isaati. Waaqummaa isaa isa durii sanatti na deebisi jechuudha. Yes. Kabaje maal jechuudha siin jedhee bara ulfina naaf kenni kan jedhu kun ulfinni naaf kenni jedhu kuni akbiriin jechuu maal jechuudha? Kabaja naaf kenni jechuudha mi? Baante zend akbiriin achitti ulfina guddaa naa kenni jechuu isaati.
طيب ulfina naaf kenne wagguu jedheetiin dubbatu inni kabaja naa kenne wagguu jedhu waaqummaa kadhachuu jira. Ani amma foon uffadheen jira. Amma yoon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بira dabaru dhiisi خلاص ati dhugaa fudhachuudhaaf qophaa'aadhaa miti ati rakkoodha wallaahi eegasanii hoo lakkoofsa jaarratti bira dabara dhiisi bu'aan qabu sababni isaa dhawaanii bu'aan qabne irratti warri namni sammuun isaa hubatu kana ni hubata gabaabsee jechuudha. Biyya lafaa keessa wayii amantii kiristaanaa irratti dubbannu. meeqoo eekaa macaafa dubbifnee kaana. Aye continue. Itti fufi. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laattes maqaa kee beeksiseeraa jedhe. Aye. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laattes jedha laattetti jedha. Warri isaaf laate eenyudha? Warri isaaf laatame unuudha. Barattoota jedhe. Tamaam. Biyya lafaa keessatti warra ati anaaf laattetti wagguu jedhu waaqayyotu isaaf laateemi nama? Sirri. Okay. Maqaa kee beeksiseeraa jedhe. Eenyuun jechuu jira? Waaqayyoon. Waaqayyotu isaaf laate. Kan isaaf laate sun eenyudha? Waaqayyo isumatu ofiif laate moo waaqayyo biraatti isaaf laate? Jechicha sirreessi. Waaqayyoon kun eenyudha kan isaaf laate kun? Yesuus ima mataa isaati moo kan biraati? Kan biraadha. Kan biraadha. Tayyib. Isaan kan kee turan. Atammoo anaaf isaan laattee jedha. Kan kee turan isaan. Situ uume, situ waa hunda harkaa qaba. Atammoo anaaf isaan laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru jedhe barattoota isaatiin. Ati isaan kan kee turan jechuun uumama keeti jechuudha mii? Isaan immoo anaaf kennite yoo jedhu maal jechuu isaati? Wajjin dubbisuu jirraa miti isaan kan kee turan jechuun maal jechuudha? Kan waaqayyoo turan. Situ uume jechuun jiraa mi Yesuus? Rakkina qabu. Yoo uumaan rakkina qabu jedhin jedhi yookaan miti jedhe. Kan kee turan jechuun maal jechuudha? Kan kee turan jechuun situ uume jechuudha mi? Rakkina qabu ayyee. Rakkina qabu jedhin situ uume jechuudha mi yaa fayyisaa rabbiin si haa fayyisu. Waaqayyo Yesuustu waaqayyo maal jechuun jira? Isaan kan kee turan jechuun situ uume jechuudha. Situ uume isaan kana. Isaan ati ammoo isaan anaaf laatte. Ati ammoo anaaf isaan laatte. Anaaf isaan laatte. Isaan situ naaf kenne jechuun jira. Kan kee turan situ uume garuu ammoo ati situ naa laatte akka sanatti amanan kan godhe siidha. Akka na hordofan kan godhe siidha. Isaanis dubbii kee eeganiiru. Dubbii eenyu? Dubbii waaqayyoodha eeganiiru. Dubbii kee jechuu jira. Dubbii koo jechuu ittiin jiru. Erga sani hoo ammas wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru jedhe. Wanti anaaf kennite hundinuu eenyutu kenneef? Waaqayyo. Tayyib. Wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Barattoonni eenyuun bira ta'uu hubatan? Waaqayyo biraa dhufu. Wanni waaqayyo wayii Yesuus qabu guutuun isaa waaqayyo biraa akka kennameef hubatanii jiran. Akkanuma akkanaa miti. Akkas. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani ammoo isaaniif kenneera. Dubbiillee eenyutu itti kenne? Waaqayyotu itti kenne. Isaanis fudhatanii ani si bira akkan dhufe dhuguma hubatan akka ati na ergites amananii jedha. Kanaafuu amma Yesuus jarri akka waaqayyo si erge amanan dubbiin kun ammoo wanni hundinuu jechuudha. Isaan dubbiillee fudhatanii akka waaqayyo biraa Yesuusiin kun ergame fudhatanii jiran, amananii jiran, hubatanii jiran. Ani isaaniifan kadhadhaa jedhe. Eenyutu kadhata? Yesuustu kadhata. Ani isaaniifan kadhadhaa jedhe. Lakkoofsa meeqarratti? Lakkoofsa 9 irratti. Ani isaaniif kadhadhaa jedhe. Eenyutu kadhata? Yesuustu kadhata. Akkanuma akkanaa miti hin sobee? Hin sobne. Tayyib. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani isaaniif kadhadha. Eenyuuf? Barattootaaf kadhadhaa jechuu jedha. Barattootaaf nin kadhadhaa jechuu wagguu jedhu kan kadhatu eenyu? Yesuus. Kan kadhatamu eenyudha? Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Abbaa. Maasha Allah. Khalaas. Geessinee jira shahadaa qabadhu. Lammata charchiin dhaqee masjida deeme. Rabbii kan keessu daadhu. Lammata. Rakkina qabuun ani ototiin dhaladhee ni shahadaa qabadhe maqaa Yesuus Kiristoos. Yaa fayyisaa wallahi dhugaan didin. Dhugaan si mooti. Hin didin dhugaan didin. Qalbiin kan kee hin beektiiti dhugaan didin giddiidhaan. Hin dhiibin. Yesuus Kiristoos ni gaddise garam deemaa dhugu. Yesuus inni siyoom sin jedhe Yesuus inni ergama rabbiiti jedhiiti isa waaqessin sin jedhe malee. Inni waaqa samaayii kanaaf lafa kana irratti uume anaan irra natu uume. Mee Efesoon. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Efesoon 2 lakkoofsa 10 dubbise. Yesuus uuni
Kiristoos Yesuusin uumamne jedha. Ay, 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 ay. Garuu eebbifame waaqayyo sinaa eebbisu waan baay'ee walirraa barannee wayi kiristinnaa irratti xiqqoo dubbannu moo nama biraa wajjin dubbatta. Waa'ee Kiristinnaa hogguu jettu maal jechuu? Maaliif amantii kiristaanaa kan jedhu jira kan jedhamu tokko irratti bakka tokko sii kenna. Hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoomsa 28 meenuu dubbisime. Kiristaana kan jedhamu achi jira. Maal godha dhasaa Kiristaana? Yesuus as moo Yesuus hin Yesuus jirudha? Otuu Yesuus hin jiraatin. Okay. Yesuus eega ol fuudhameen booda jechuudha. Tole. Yeroo Yesuus jiru hoo amantiin kiristaanaa jedhu jira? Yesuus amantii kiristaanaa lallabaa ture moo Yahudota keessa ture? Yesuus Yihudaa keessatti guddate aadaa isaaniitii waan hundumaan guddate garuu inni ka waaqeffachaa ture akka Yahudonni waaqeffataa ture inni waaqeffate moo inni amantii kiristaanaa charchii dhaabee amantii kiristaanaa kana hundeessee jira? Inni hundeessee hin jiru garuu seera sana caccabsee deeme. Lakki seera hin caccabsine. Yesuus an seeraa fi barsiisa raajota caccabsuuf hin dhufnee jira. Diiguudhaaf hin dhufnee jira. Dabalataan mee akka ati jette kana dogongora akka ta'e siif ibsuudhaa fi isi Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti namittiin warra Samariyaas itti dhuftee isi warri Yahudotaa bakkitti Waaqayyo sagadamuun ta'u Yerusaalem keessa hin jettuu jedhe. Yesuus ammoo nuyi jedhe. Nuyi isa sagannuuf hin beeknaa jedhe. Wagguu akkana jedhu nuyi wagguu jedhu Yesuus eenyuun baana? Kiristaanota baana moo Yahudota baana? Warra Yahudota. Kanaafuu Yesuus Yahudota keessaa dhufe Yahudotuma keessa ture jaruma qajeelchuudhaa dhufe. Karaa qajeela karaa Muuseetti seera nabiyyootatti deebi'aa jedheeni malee Yesuus natti amanaa. Muuseetti yoo amantan taate natti amanaa jedheen malee Yesuus tasuma taatee amantii kiristaanaan uumne Yesuus. Amantiin kiristaanaa kan uumame macaafni keessan kan walitti qabame jaarraa afuraffaa. Amantii kiristaanaa uumamni wanni garaagaraa akka walitti qabame achi as Yesuus as malee Yesuus amantii kiristaanaan uumne. Amantiin kiristaanaa wanni jedhamu Yesuus ittiin finnilleedha quballeen qabu. Amantiin kiristaanaa jedhamu Yesuus hin finne. Inni kan dhufe Yesuus maaliidhaan? Amantii Yahudaa keessa dhufe jarumaan sirraa jedheen. Quraan illee kan dubbatu isuma kana. Warasuulan ilaa banii Israa'il. Ergama saba Israa'elitti ergameedha. Jaraan qajeelaa jedhe malee Yesuus amantii kiristaanaa jedhamu hin uumne Yesuus. Amantii kiristaanaa jedhamu hin uumne Yesuus. Namoonni hundumtuu wayii Kiristoos irra deemee amma seera Museeniitti ufanii waan hundumaa raawwatanii Kiristoos inni jedhamu kun immoo isa dibame jechuudha. Isa hin duune isa du'ee moo'ee ka'e jechuu sanadha. Yesuus Kiristoos jechuun isa jiraataa jechuudha. Kanaaf kiristaana warri jedhan warra Kiristoos hin hordofanidha. Kanaafiyyuu otoo kiristaana hin ta'in addunyaa kanarra hin deemin obboleessa koo guyyaan biyya lafa kanarra deeman guyyaan isaan beekamu. Ilmi namaa ofiif ooniidha. Kanaaf Yesuusitti amani Yesuus jaallatana caala. Baga na jaallate. I love you. Nama biraa wajjin dubbadhu mee. Ayya nama biraa wajjin haasofna mee atamma. Eebbifam. Leenteen gaafa ragaa dhabdu si Yesuus jaallatan deebiti. Yesuus jaallatama fikirii eenyutu sitti hime waraqaa barreessee sitti kenne. Sirrii miti kun amalee si kaa. Natti lallabdee geessiteeti. A'uudhu billahi. Rabbiin kiyya si haa qajeelchu abbo. Rabbiin si haa qajeelchu. Ameen. Du'aa naa goyyate. Ayyatoon. Eenyudha kan biraa kan dubbatume zaatiillee guddaan qabu. Hayyee takkitti jirta macaafa nama of biraa qabu qofa barbaadan. Nama gimmitiidhaan irratti deemu barbaadu ammaarra. Gimmitiidhaan dadhabne gimmitii kana. Nagaa siniif haa ta'u jirtu ustaas. Nagaa jirtaa jiitu? Nagaa galata waaqayyoo nagaadha miti isin. Jirre alhamdulillah fayyaadha akkam meereti? Jira galata waaqayyoo baga jiraattani. Ameen ameen akkam jirtaati? Alhamdulillah jira. Alhamdulillah dubbii gaariidha baga jettee boo baga itti cabsite kam maaltu jira si bira? Ana bira mtuu hin jiru. Ayyee bakka wayiidhaa dubbistaa mee macaafa harkaa qabdaa? Macaafa qaba ginan garuu jira
Dubbisuun barbaanne. Dubbisuun Mormuun barbaadu? barbaanne. Ay, dubbisa garuu mormuun barbaanne malee. Mormi yoom siin jedhe ani dubbisiin jedhe malee naaf dubbista siin jedhe malee. Ayyee. Mee Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 irraa 11 dubbe boqonnaa 21 lakkoofsa 10 banime. Maatiyos? Boqonnaa 21 lakkoofsa 10. Okay. Digdami tokko lakkoofsa 10 Yerusaalemitti yommuu inni galee mandarichi guutummaatti raafame namoonnis inni kun eenyu jedhan. Finish kalas? Laa hin dhumanne maal jedhaa? Yerusaalemitti yommuu inni gale eenyutu gale? Yesuus akkasiimi? Yaa. Aywa. Mata dureen isaatu maal jedhaa? Yesuus milikkita ulfinaatiin Yerusaalemitti galuu isaa jedha. Akkanaami? Yerusaalemitti yommuu inni gale eenyu? Yesuus. Mandarichi guutumatti raafamee jedha. Mandarichi jechuun Yerusaalem guutuun raafameeti. Namoonnis inni kun eenyu jedhan. Namoonni duraan isan beekanii eenyudha inni kunii jedhanii gaafatanii jennaan tuuti isaa wajjin adeemus eenyu barattoota isaa fa'aadha kun. Tuuti isaa wajjin adeemus jedha. Namoota hedduu wajjin deemaatiin ture. Maal jedhanii deebisan jedha? Kun raajicha Yesuus nama Naazireet kutaa biyya Galiilaati jedhee deebisee jedha. Eenyutu deebisaaf? Warri isaa wajjin adeemu jechuudha. Akkanuma akkanaa miti. Waaw. Raajicha jechuun maal jechuudha? Raajicha jechuun waaqayyo jechuudha. A'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Raajicha jechuun nabiyyichaa jechuudha. Nabiyyi jechuudha raaji jechuun. Raajicha jechuudha waaqayyo jechuudha na jettisa. Raajicha jechuun nabiyyichaa jechuudha. Nabiyyiidha jechuudha. Afaan Amaariffatti nabiyyisa jedhama. Arabiffaan illee nabiyyii jedhama. Akkanuma akkanaa miti. Sirriidha garuu Yesuus raajiidhasi waaqasi namas akkasitti. Itti deemina waaqasi namas itti deemina sanii mee itti deemina sanii. Amma bakka kanatti kan inni jechaa jiru warri isa wajjin adeeman maal jedhanii deebisan jedha. Raajicha jedhanii. Yesuus waaqa Naaziriiteedha moo nama Naaziriiteedhaan? Nama Naazireet. Yesuus normaal nama akka nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eef akkas jedha bari yeroo baay'ee. Maaliif baara waan macaafi jedhu qofa si gaafachuu jira bakka kanatti waan inni jedhu qofaan. Kana macaafate. Nama Naaziriiteedha moo waaqa Naaziriiteedhaan? Nama Naazireet. Okay. Waaqayyo raajicha ni jedhama. Yesuus hin jedhameera ka. Waaqayyo ni jedhamaani. Hin jedhamu. Yesuus immaa jedhameera. Yesuus erga waaqa ta'e akkamittiin raajicha isaan jedhan. Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha ka. Nama foon uffatee nama nu gidduu buufate waan ta'eef saniif nama namaa jedhee bu'amaa ture. Maal jechuudha sa? Yesuus waaqayyo raajichaan jedhamu jette. Yesuus waa raajicha jedhame jette. Maaliif jedhame jennaanoo deebistee ammoo nama guutuu waaqa guutuu. Maali isaan waaqa erga ta'eeti waaqni akkamiin raajicha jedhama? Raajicha jechuun nama waaqayyo isa erge jechuudhaami. Nama waaqayyoof hojjetu jechuudhaami. Nama waaqayyo waa isatti himu. Nama dubbii waaqayyo hojii aangoo isatti kennee hojii aangoo san hojjetu jechuudhaami raajicha jechuun. Kanaafuu waaqayyotu isatti kennee jechuun nabiyyichaa jechuudha. Ay nabiyyi ergamaadhasi waaqasi namasi this kana sirriitti wanti akkam sinii galuu qaba haa garuu siniin galu maal goona. Siifiyyoon galle maal naa galas? Osoo sii galee naa gala. Maal siyyuu galleeti raajicha waaqayyo raajicha hin jedhamu jette Yesuus akkami jedhamee jennaan ammoo nama waa guutuu waaqa guutuu naan jette kun siifiyyoon galle. Yesuus waaqa ta'e akkami raajicha isaan jedhama? Raaji jechuun nama hojiin aangoo itti kennamee dubbii waaqayyo itti dubbatamee waaqayyo itti dubbatee jennaan dubbii san namatti himuun jedhama. Yesuus waaqayyo miti Yesuus ilma waaqayyooti malee. Tana qawween jedhe kun. Yesuus waaqayyo miti ilma waaqayyooti malee. Yesuus ilma waaqayyooti. Foon uffatee abbaa biraa dhufe abbaan isaa waaqayyoodha. Waaqayyo isa kam inni duu? Waaqayyo abbaa.
Ani abbaa keessaa abbaanis na keessaa jedheera. Waaqayyo isa kam waaqayyo? Oh my god, waaqayyo isin rabbi tokko jettanii san. Kanaafuu waaqayyo rabbiin lama jiraare ati lama beektamu ati Yesuus waaqayyo tokkicha jedha. Waaqayyo tokkicha garuu immoo isin karaa biraa beektu kan nuti immoo karaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaatti haraaramne. Akkamitti karaa biraa beekne? Waaqayyo meeqa jira si bira? Waaqayyo tokkicha jira. Lama jira waaqayyo si bira? Tokkicha jira innis Ilmaaf abbaan jira si bira waaqayyo? jira karaa tokkicha Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaatti haraaramne isaan abbaatti haraaramne. Isatu Waaqayyo lama jira moo? Waaqayyo tokko moo lama walii galatti mee? waaqayyo tokkicha. Abbaa fi ilmi hoo meeqa? Tokkichuma isaa. Abbaan na Kami keessaa. tokko amma duratti ati ilma malee waaqayyo miti naan hin jenne ati amma? Maali sammuu Yesuus ilma waaqayyooti. Waaqayyo abbaadha. Waaqayyoodha moo ilma waaqayyootiin? Ilma waaqayyo. Waaqayyoo mitiimi? Waan hundumaa isa gochuu danda'u Yesuus. Wal keessa lallaayite wallahi dubbiin tun siif hin taane wajjin rakkatee jira. Akkamitti xayyeen ilma waaqayyooti malee waaqayyoo mitii erga jette ilmi waaqayyoodha waan dabalataati jechuudha. Waaqayyooma duraasa moo kan biraati? Waaqayyooma abbaasa moo kan biraati ilmi waaqayyoo kun? Waaqayyo abbaa miti. Waaqayyo abbaa miti. Xayye kan biraati moo isuma? Maaltu? Ilmi kun ilmi waaqayyoo kun waaqayyooma abbaadha moo kan biraa? Waaqayyo abbaa afuurichi waaqayyo abbaa biraa waan dhufeefi waaqayyo abbaa Yesuus. Yesuus ilma waaqayyooti. Amma namoonni tokko tokko Maariyaam haadha waaqayyooti jedhu. Never Maariyaam haadha waaqayyoo ta'uu hin dandeessu. Waaqayyo tokkichaadha. Yesuus Abbamatu ilma moo ila jiituu teenya abbamatu ilma moo kan biraatu jira ilmi kun? abbaatu ilma moo kan biraatu jira ilmi kun? Abbaatu ilma. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Abbatu ilma naan jetta isa duratti amma ilma malee abbaan waaqayyoo miti naan jecha. Si harka beeqa si keessa si jala wal keessa laaqame. Guyyoo jirta? Inni injira nagaa. Fayyaadhaati akkam boo? Nagaa akkamisan? Jirra alhamdulillah. Kiristaanaa duu? An kiristaan baate. Maaf kiristaanitti qabatte ati? Kiristaanitti tanatti dhuga. Hanatti jireen fayyisa anaaf itti galayya. Maal dhukkubsataa turte moo? Haala kenne karaan kun dhugaa jireenya argannaan seenayyu. Nama fayyisaa jette maal dhukkubsataa turte moo ati? Iyyoo karaa dhugaa jireenya tanaaf itti seen. Maal jireenya nuti illee jiraachuma jirraami? Gaafi daddaatarii nama kabisuun qabda wareersaa tanaa wareessite goote. Kiristaan jibaatu maate balleessitee dhuguudha gubbuftatteette. Oolanaa warreessaati ati? Warra aana miyoo. Mi'oodha? Gootiin booraan aana miyoo Ayyee maal islaantitti nachiin jirtu deemi shahadaa qabaddu ati deemi masjida salaati Tayyaan akka sanuu haadhatoo morma na hudhanii osoo morma si hudhalleedha waan tokko dinni su'etta kun kan karaaraan jijjiiru lakki yoo rabbii jedhe hin jijjiiramta ati charchii keessatti ati faarfata paasteriidha moo ati akkanumatti dhayiteetuma waaqeffatta? Ani nu waaqeffadha malee paasteriin inillee. Duuba ati amma macaafa beektaa ati macaafa isaanii kitaaba isaanii kan? Hin beeka agi tokko hin beeka. Duuba mee macaafa wayiidhaa si dubbisu bakka wayiidhaa mee bakka takka naa dubbiseeti. Ayyee filatam si dubbis.
Ulaana tinaa dubbistu Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 14 naa dubbisme. Yohaannis. Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 14. Dubbiin dhuftee jidduu teessan ta'e taa'etu. Geessii gabbaasame. Gad baasii dubbisme. Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 14. Biyyi akeeka inni tolchee suniin arginaa waan jette kunin dhuguma raaga kasila lafaatti dhufu malee akkas durumaa dabra. Lakki maal jechuudha mee inni kuni? Inni kunin maal jechuu? akka inni raaga lafa gad dhufe dubbata. Akka inni raaga dubbata jechuudha. Raaga Yesuus raaga jedha akkuma macaafni maaliif ati waaqa jettee duu? Naayo. Ini raaga tun dibdibiin qabdu nama inni akka bifumu namaa ta'ee dhufe. Akkamiin bifa namaa ta'ee dhufe raaga jechuun waaqi raaga jedhama. Akka namummaa isaatti ergamtoonni nuun galleef tagari raagetti, tagari Eliyaatti, tagari Maaniyaatti dubbiin hin galleef filasunti. Akkasuma fakkaata. Immoo raaga waan cufin beekanni nam silaaftuu waan duruufi beeku dur nama beeka namatti raagu medhaniini. Raaga jechuun nama waaqitti dubbatu jechuudhaami nama waaqi waa itti kenne jechuudha. Oma rakkinni hin jirre. Rakkinni hin jiru maa jettare ati rakkinna jira rakkina guddoo jira malee. Rakkinni waati jettu bita dedade rakkinni ni jira yee sukul deebi'aa akkuma ta'e. Raagi namaan raage jedhan malee raagi nama malee waaqawii taate. Raagi nama malee wayii waaqa taate waaqi wayii raaga jedhama. Kun nama. Yaani waaqa takka nama ta'ee dhufe malee. Lakki. Raagumaatu isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana wagguu yeroo jedhu isa raagicha raaga gara biyya lafaa dhufuuf deemu duruma nabiyyoonni kan dubbataa turan raagatu dhufa jedhan malee waaqa dhufaa miti. Waaqa dhufaa miti beek. Raagatu dhufaa jedhanii dubbataa turan akkas jedhaami bakkii tuni. Inni karaan dhugaadhaan hono. Akkasiin jedhu beeki. Bakki ammaan dubbatu kun raaga gara biyya lafaa dhufuuf deemu kanaa jedhan. Isa kana jedhan. Isa kana malee jedhan. Raagi biyya lafaa dhufuuf deemu kun eenyu yesoodha. Yeso kan isin jettan san. Kanaafuu raagatu dhufa jedhame malee yesoon waaqatu dhufaa miti. Waaqin dhufu beeki. Waaqni lafarran dhufu waaqii tokkicha. Inni gubbaa jira takkaa gubbaa gabbu'een beeku. Takuma gatu akka inni dhufinillee nu beeta. Waaqin dhufne kamal waaqin dhufuusaa yesoonu siwa mee Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 yoo bante maal jedha si fakkaate mee? Kaafaan boorana na biran jiru saniif kanuma sii dubbisame maal jedha? Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee jedha. Yesoon gara isaa ol ilaalee jedha. Gara waaqa ol ilaalee jedha. Maaliif gara waaqa ol ilaale? Tidaf. Maaliif ilaale? Waan ilaalee badunsi ati tidaf nattu bim. Itum dabrim. Adubbisu ngatam deemte dabadi. Yesuus gara waaqaa ol ilaalee yaa abbaa yerichi ga'eeraa jedhee jedha. Yaa abbaa jedhee kadhatee. Gara waaqaa maaliif ol ilaale? Gara samiitti maaf ol ilaale inni? Waaqatu gubbaa jiraafi mi? Waaqi gubbaa jiraa beeki. Waaqi gubbaa jira saniif Yesuun gara waaqaatti ol ilaale. Ergisanii maal jedha? Yaa abbaa yerichi ga'eera ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhuu jee. Eegasanii akkuma foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite
Ana ammoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara bara haa kennuuf si waaqayyo isa tokkicha si dhugaa jedhe. Waaqayyo tokkichi siidhaa jedhe. Waaqayyo tokkichi inni dhugaadha siidhaa jedha. Eenyuun jechuu jira inni? Abbaadhaan jechuu jira. Akkanaa miti. Ayyee. Kanaafuu waaqayyo tokkichi sun gubbaa jira jechuu jira laal yesoon. Isa gubbaa jiru san jechuu jira. Yesoon waaqa osoo hin taane inni nabiyyiidha beeki. Raaga malee yesoon nabiyyi ka jennu san malee inni waaqa miti ofii isaati. Kanaaf yesoon waaqa jetteen amaniniiti ati. Yesoon karaadha jechuun waan inni barsiisutu karaadha dhugaadha jechuudha malee waan inni barsiisutu jireenya jechuudha malee ofii isaati yesoon waaqa dhugaati jechuudha. Waaqaa miti waaqaa miti inni ergama nabiyyi yookaan raaga. Waaqi kan biraatu jira waaqi gubbaa jira. Yesoon ol ilaalee kadhachaatiin ture. Kanaafuu ati yesoon waaqa osoo hin taane yesoon dubbii waaqaa himaa. Hujii waaqaadha gaggeessaa jedhi malee yesoon waaqan jedhini. Maali jennaan si galtee lakkoofsa afur irratti maal jedhe beektee ani lafarratti ulfina siif kenneera. Hujii akkan hojjedhuuf ati naaf laattes jedha. Ati naa kennite jedha. Hujii situ naa kennee jedha kuno. Hujii eenyutu itti kenne waaqatu itti kenne. Eenyutu yesotti. Yesoon hujii waaqaadha fuudhee hojjete malee waan waaqi itti kenne hojjete malee yesoon ofii isaati homaa gochuu hin danda'u. An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Ayyee. Akkasii beeki yesoon dubbiillee waaqatu natti kennee jedha. Asumatti beeki akkas jedha. Maal jedhee lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Yohaannis 17 lakkoofsa 7 irratti ammas wanti ati naaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru jee. Wanni waaqayyo isaaf kenne, wanni waaqi isaaf kenne hundi isaatu waaqayyo biraa isaa dhufte malee inni ofii isaati waaqa miti. Waaqatu isaatti kenne. Dubbiillee waaqa isa kenne. Hojiillee waaqatu isa kenne. Hojjaa inni hojjetu waan inni hojjetu guutuu waaqatu isatti kenne. Kanaafuu si galtee yesoon waaqa nama dubbii waaqaa dubbatu nama hojii waaqaa hojjetu malee inni hojjeta waaqaati malee waaqa miti. Waaqii eenyudha? Waaqii isa gubbaa jiru san kan yesoon kadhatu san. Akkasitti kadhatu. Inni jecha rabbi ta'uu isaatu amantu. Jecha rabbii jechuun isa dubbii rabbiitiin jecha rabbiitiin dhalate jechuudha malee mataa jechaa jechuudha miti beeku. Dubbii rabbi jechuun dubbii rabbi isa inni dubbii rabbi jechuun jecha isa ta'uu isaatti namantan moo namantan. La akkasii miti beeki. Dubbii rabbiiti jechuun. Inni amma yaa kitaaba Yohaannis kan jedhamu qabayyuu laaltu qajeeltu 14 irratti dubbiin nam taate jidduu nama teete. Dubbiin sun namni dubbii waaqaati. Dubbiin waaqaa jechi waaqaa ani nu uuma jedhee fidadha. Dubbiin waaqaa suni waaqa jeeltu dubbiin Yohaannis sun waaqa jeeltuu miti. Yohaannis tokko irra jirtu sun waaqa jeeltuudha miti. Isiin sun qajeeltuu miti beeki. Akkamitti hojjette? Armallee bira yoo dabarru. Kudhanii tokko 25 isi matan irratti kookeeti wanta godhadhu mee? Kookeeti. Amma Yohaannis kookeeti mootii godhadhu. Hin godhadha. La siini miti kwa siini ti. Oh ashi asante. Amma kookeeti irra. Saafuu yoo godhan Yohaannis 11 mee ta duraasan dubbanna. Iyyo tambee yaa naan jette dubbi dharaati sun dhugaan ni naan jette. Akkamitti jettee gaafachuu qabdaani tiire? Yaa bira dabarre maan jennaan amma dubbeekin bita filaatu nama eegi dhugaan ni dharaa jette wanti sun ayyi akkamitti jechuun waan dubbiidha beeki akkasi gaafataami booranni. Akkana wanti sun hin gaafata dhugaa. Akka sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi waan hundumaa dura ture jedhe. Sagalee jechuun kun dubbii jechuudhaami. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi jechi suni waaqa bira ture jedha. Amma asitti waaqi kun isa kami jechi kun isa kami jettee si gaafatti dubbiin. Jechi waaqa bira ture jedhamu si galte fakkeenyaaf ati guyyoon dubbiin isaa guyyoo bira ture jedhamu.
Sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture jedha. Sagalichi mataa isaatu waaqayyoodha. Dubbichi mataa isaatu waaqa. Inni sunuyyuu waaqa bira ture jedha. Mee dubbiin kun amma akkamitti hiiktame? Wal keessa dhaamee jira. Dubbiin tu yoo jalaalu. Jala yoo laaltu dubbiin kun rakkoo beeki. Lafti otoo lafaaf gubbaan hin uumamin iyyuu otoo qarafiixee wanni jira dubbii jira. Dubbiin sun immoo waaquma walii jirti. Dubbiin sun immoo ammallee isiin waaqa. Ammallee foon uffata kan nama taate jidduu namaatti dhuftee hojjata kudhan afur deemu nam taate dhuftee jidduu nama teettee guddinne fulkeen ulfinni waaqa nama agarsiifte. Duuba waaqi meeqa? Anaafiyyuu garta waaqi tokko lamaan waaqi tokko oguu jettu. Waaqi immoo bifi fedheen hojjechuu danda'a. Maleekotaan yaani bifi fedheen dhufuu danda'a. Kun fedheen dhufeetti hojjechuu danda'a. Akkasniti beeki sagalichi waaqayyo bira ture yeroo jedhu sagalichi waaqayyo bira ture oguu jedhu dubbiin sagalichi kun yessoodhaami. Yessoo waaqayyo waaqa bira ture oguu jedhu waaqi meeqa ta'a? Waaqi tokko lakki. Akkamiin tokko reekoto wal bira jira kuno? Abbaati ta'e isa deegar dabarta deegar bagara nuunfaa arrabsita deddeedduu. Nufeeta waan tiktokkii kan hin sodaannaa diidumaan taa'ee nama eeganam guddaa na kun daba arrabsa. Arrabaa miti arraba hin arrabsinu duuba arrabi Andi biini duraayyoo dabarro jaatini kitaaba Yohaannis 11 laaltu Yeesoo waan inni ergarra waan jedhu kan maan jedha eegmee gadillee hin baafanne. Hubatu jirtani yaa jamaa warri jala kana jirtan. Jedheeni kakaasuuf ka jiraachisu anaa namina dhugeeffatu yoo du'ellee hin jiraata. Naafi Yeesoo jireenyi harkisa jira. Isin malee namni tokkollee hin danda'etti nu ulfinnu akkiin mootummaa waaqa suni kaasatti hin dhugeeffate. Namni dhugeeffate asa dhugeeffate hansa dhugeeffatellee ana dhugeeffate. Duuba Yohaannis 11:25 mikaati dubbatte anma. Akkana eega. Yesoos garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eyyuu hin jiraata. Otoo jiru kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u kan amantaaree jedheen jedha. Duuba isiin maal isheen kana irratti eeyyee gooftaa ati Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru ilma waaqayyo akka taate amaneera jetteen jedha. Duuba amma isiin Kiristoo jettee amante malee isiin waaqa jettee amanne ka Kiristoo jechuun nama waaqi isa dibe jechuu. Kiristoo jechuun nama waaqi isa dibe jechuudhaami. Kiristoo jechuun warra waaqa isa dibe. Waaqi isa dibe jechuun waaqi isa eebbise jechuu. Kiristoo jechuun akkasiimi. Kanaafuu waaqatu isa eebbiseettee kun isa waaqi isa eebbise Kiristoo jechuun duuba nama waaqi isa eebbise jechuu. Iseen amma waaqa jetteen amanne beeki nama waaqi isa eebbise akka ta'e amanee jira jetteen. Malee Yesuusii waaqa jetteen amanne dabalataan Yohaannis 11 kanarratti lakkoofsa 41 irratti jechuudha. Lakkoofsa 41 irratti jechuudha gadsiiftee yoo laalte maal jedha? Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhanii jira. Awwaalarra yookaan irreessa kan isin jettan san booranni irreessa jedhami. Irreessarraa dhakaa fuudhaa je'een. Eegisanii maal jedhe Yesuus garuu ol ilaalee jira. Gara gubbaa gara waaqaa ol ilaale ammas. Maal jedhe gara gubbaa maa ol ilaale Yesoon? Ochooni gara abbaa ol ilaale jechuudha. Akka yaa abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadhaa jee. Akka. Eenyuuf dhaga'e? Eenyutu isaaf dhagaa? Abba. Abbaan kun duuba Yesoon kadhatee ennaan isaaf dhaga'ee mitiire? Eegi waaqa ta'e akkamitti kadhatare yaa guyyoo? Kita cufa walau gula agak dem, walau gula agak itu pun nabi agar masa saja asum tata. Ati amma sii galte beektee Yesoon osoo waaqa ta'eeti waaqan kadhatu inni kadhachuu jira kun olaalee kadhachuu jira. Ini amma
foon uufatee ayyuu jidduu namaa gad dhufe. Dubbiin tun sirrii miti dhis. Bifi namaatiin akka namummaa isaati ammoo akka namni nullee nuun laftaan gubbaa jira hamma kulleen bifa waltee ufi xiqqeessine yookiin karaa kan gulgartee waaqa hadhannee inni gartee akka nu yaane fakkeenyum namaaf ta'a malee laftaan irratti hanuma jechuudha. Dubbiin tun sirrii miti dhisi. Dubbiin tun sirrii miti. Namni barattoonni yasoolleen dubbatanii beekani dubbii kana nama fakkaatee dhufe waaqatu akkana ta'e ka jedhan kun sirrii miti. Dubbiin kuni paasterii matuu yookaan nama raagaa wayiitu dubbata malee. Inni jennaan beektan nama 100% nama yaane namummaa akka namummaa isaa ta'u. Akka namummaa isaatti akka namaatti beekamaroo edeefi dubbatee dabre jechuudha. Duuba waaqa ta'uu isaadhaa isaa fuutanii dubbiin guutuun dubbiin isaa jechi isaa guutuun naaf kennamtee jedheen hojiin naaf kennamee jedheen an humna kootiin an humna kiyyaawwamaa homaa gochuu hin danda'u jedheen. Kanaafuu ati nama akkana jedhu kana wanna ati waaqa taatu malee jettee giddiidhaan yookaan dirqiidhaan yoo waaqa gooteen taatu yaa guyyoo. Mee sirriitti hubadhu islaantitti tanallee qoradhuutii mee lallaali akkanatti hin ta'in. Yaa hubadhellee duuba nama islaantitti yoo gaddeebine Nabi Muhammad wangar deemuun beekuudha. Isaan hojjaan fakkeenya amma nabi isatti namantanii akkanaani. Ni amannee. Yoo amantan taate duuba amma hojjaa fakkeenya viyaatanii saada qaba fakkeenya hadduu laattan taate. Akka medhanii kana wanni marka lammeessitoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maanedhaan kan fedhatan jechuudha. Kana fedhatan karaan isa nam deemu jirta. Hasan itti dhugeeffatanii yaa'u jirta kan arge kan Nabi Muhammad haa. Lakki akkasiniiti. Akkamire. Beektaa nuti muslimtoonni warri islaantitti tana hordofnu nuti Nabi Muhammadin gula qofaa miti kan yaanu nabiyyoota hunduma gula yaanu. Rabbiin Quraana keessatti Nabi Muhammadin maal jedhaani nabiyyoota 18 suuraa Jaaffaa irratti jechuudha. Suuraa Jaaffaa irratti nabiyyoota 18 guutuu maqaa dha'ee yassoon illee ka keessa jiru jechuudha. Yassoon illee keessa jira beeki. Nabiyyoota 18 guutuu dubbatee lakkoofsa meeqarraa siin jedhamee siif kennaa lakkoofsa eeywa suuraa Jaaffaa qabadhu yoo barbaadde suuraa Jaaffaa 83 irraa lakkoofsa 83 irraa meeqaatti haga eeywa haga 90tti jechuudha 83 irraa haga 90tti maal jedhe xumura irratti nabiyyoota baay'ee dubbatee jechuudha ulaa'ika alladhiina hada Allah ummanni suni nabiyyoonni kun guutuu warra qajeellumarra jiraniiti warra Allahin qajeelchee fabi hudaahum muqtade qajeelluma isaaniitti hidhadhu jedheen isaan duuka bu'i jedheen isaan gula bu'i jedheen siigaltee nabi Muhammad illee nabiyyoota duuka bu'an gula bu'an nabiyyoota gula bu'an yookaan nabiyyoota hordofan jechuu tole nabi Muhammad waan haaraa waan hin dhufne wama nabiyyoonni duraan lallabaa turan saniin dhufan malee sanuma haaromsan kararra waan maqe sirreessan malee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waan haaraa waan hin dhufne beek. Handi bin gaafin diyya. Kitaabun Quraana sana 74 maan jedhe. 74 baga gaafatte beeki sanisi ibsa. 74 suni nama wahiittu Quraana kana akka arrabse beektee Quraanni kuni falfala nama biraarraa waraabame malee waan biraa miti jedheetiin dubbate. Gaaf goko kan gaafadde Quraanii namalleeni wayilleeni ni dhani wayille kenu kolleeni falfalani wayilleeni ni khani jechi rabbi yoo taatu jechi rabbi akkamiin wayin falfaltaa. Lakki wayin falfalani guyyoo kiyya. Nama wayiitu dubbatee jedha Quraanni beeki nama wayiitu dubbatee achi dura lakkoofsa 11 irraa jira namtichi kuni. Nama waaqii tola irratti oolee ani maal jedha lakkoofsa 11 irraa 24 irra dubbistee Muhammad 11 irra dubbisme yeroo dibi maal jedha anaa fi isaani kophaa isa uume isaa walitti na dhiisii jedha waaqii rabbitu akkas jedhee dubbataa beek anaa fi isa walitti dhiisee jechuun itti dhaadatu jira waaqii maaliif itti dhaadata sababa inni ayata Quraanaa kana didee Quraana kana arrabseef Quraana kana maal jedhee abaare Quraanni kuni wayin hojjetamaa sihirii
namarraa fuudhame sihrii jechuun falfala namarraa fuudhamee jedhee dubbate jennaan jecha namaa malee waan dhibii miti jedhee jennaani maal jedhe 26 irratti yaa guyyoo maal jedhee dubbate sa'uslihi saqar nama akkas jedhe san duuba ani ibidda isa seensisaa jedhe waaqi nami suni dubbii sobaa waan dubbateef waaqi akkana jedhaani beeki waaqi akkas jedhe fakkeenyaaf mee akka sii galuufi Marqos boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 11 akkas irratti maal jedhan namoonni wahiidhaa yessoodhaan sammuu dhabee jedhanii ni niti akkana Maal jedhe? yessoodhaan sammuu dhabee jedhan namoonni wahiidhaa jedhami macaafni Ayyee. dubbiin sun wayii dhugaa taatee duuba yoo isaan amma yessoodhaan maal jedhan ati seexanaan hafuura hamaa baaftaa jedhan seexana baaftaa jedhanii si galtee ati sammuu dhabdee jirtaa jedhanii ati maal taatee jirtaa jedhan nabiyyoota inuma jedhama kun nabiyyoota raagota dhufan hundumaanu inuma jedhama kun nabi Muhammadin illee bifuma saniin ati quraanni kuni falfala yookaan immoo sihriidha jedhan afaan arifaatiin sihrii jedhama sihriidha jennaan rabbiin itti dhaadhate maal jedhe nama akkas jedhe san duuba ibidda isa seensisaa jedhe nama sanii akkas Ayyee. Kanadana. Gaafii dhibi takka bullatutu bisum dhibi amti ko gaarii seenee gardeemu fedha. tole ati yeroo dhibii deebii rakkoon qabdu rakkoon miti Afoo waliin arrabsina. in arrabsinu beeki maal arrabsuu ture immoo ani Haan dhibii wanni an arge. Islaana koppuleeyyan teessanii fidhatanii kaan akka waan bineensalaa tokkummaan fidhata. lakkin fudhannu akkasii miti maal ati kunoo si wajjin kolfaatiin haasa'utti hin jiru kunoo osoo ati osoo akka bineensaa taate sila si dhiyeessa malee wayii si wajjin kolfaa haasawaan Haan dhibiin hojja nami fakkeenya islaantitti keessa bahee amma boleessi kiyyi sun tokko as keessa reefu jiru kiristaan keessa bahee islaana galeeni. Dhibiin jiru an filannoo isaati an gara hiyyaani amma kan isa kee jiru amma yaani nami islaana galin jira nami kiristaana galillee nagin qabu maan jennaan cufisaayyuu rakkoon hin jirtu abbaa karaatti dhagaame filannoo isaati nama guddaa nam guddaa amma kana filannooti jechuun aganti qaadhaaf abbaan kiina barsiifti malee filannooti dhibiin hin jiru immoo nam tokko islaantitti keessa bahee inni gar kiristaana dhufuu fi ijjeesummaa fi eeyyama. in ajjeesnu lakki in ajjeesnu yoo ajjeesuun kaayyamu yoo kaati jettu suni bakkatu jira bakka mootummaan islaana bakka jirtutti namni sun waan hamaa yoo dalage yoo hawaasa balleessuudhaaf deeme malee akkanaanii miti beeki. Yoo ijjeesuun in eeyyamama jechuudha. Lamni lafaa ka'ee nama ajjeesuun hin ayyamu islaamtittii keessatti akkasii miti akki namni jedhu sanii miti beeki. Mootummaa fakkeenyaaf Saudii keessatti yoo ta'e biyya muslimni keessatti jiru guutuun biyya muslimaa keessatti namni tokko an kiristaantitti fudhadha yoo jedhe yoo biyya kiristaanaa deemee fudhate rakkooniti tolee. Yoo garuu biyya islaanaa keessa taa'ee islaana balleessa yoo jedhe amantii islaana balleessa jedheetti yoo tattaafate amantii kiristaantitti fudhate yoo tattaafate gaafsa mootummaan islaamaa waan jiruuf jecha mootummaa islaamaa tarkaanfii isaa irratti fudhata malee lafumaa ka'eetumaan waan kiristaana ta'eef jecha lafumaa ka'eetiniitumaan ajjeesanii miti. Yoo inni immoo ka'ee anamma kalaalu atiin kun yoo islaamni achi dhuftee kiristaanitti seentee. Ani kiristaantitti hin seenu dhiisi asiitu islaantitti hin malee. Baatii qabda chaabuu karaa sii jijjiiranii akkas arge namittu akkasiin inni jijjiiranii baqatee badeellee jibaa arge. Beekaa bakkata malee akkasii miti lakki. So anaafiyyuu duuba walii wagalchuu wal gaafachuun dhibi hin qabu. Akkasii. Yeroo jaaroleen ta'e tokko baantee duuba soddaa wanni aateetti kun akkanumaan jennaani agee dedee gaaf kaani teetume dedhaani tagari haftee sanumee dhahenne dabarra.
Ayya ayya Akkasuma tole. jiran eebbisinaa eebbifamaa san jaalannaa jabaadhaa wal gaafachuu wal waan hin beeknu wal barsiisuu waan guddoo gaariiti yeroo biraatiif walitti num dachaana. Tole tole. Waaqi si qajeelchinna waaqi islaantitti si kenninna. Arbala. Waa takka si gaafadhu. Karaa beekanam Andreet Baasendi. Ani kasiin jedhe saniiniti. Andreet Areeroo boosa robeetta. Anam waswaas irraan qabam kanamma waswaas jechuun 50-50 dhibi jiru. Waan boorana si gaafadha waan kiristaantitti teetee miti waan boorana si gaafadha. Ayyee. Ati nama guddaa eegi taate areeroo boosa robeetta. Hin beek. Duuba areeroo boosa roo islaantitti fudhadhaa siniin jedhe moo kiristaantitti fudhadhaa jedhe boorana. Areera boosa robeetta waa ittiin galiliifi. Akki jedhe inni maal jedhee dubbate inni duuba. Waan jedhe duuba gaafasi kiristaanin islaana warra kiristaana kana dhufanii fuudhanii warri yaani fuudhanii dabraniin jedhe. Kiristaantitti fudhaa jedhe moo Fuudhanii warra kiristaana kan fuudhanii dabraniin jedhe fuudhanii yaaniini akkas jechuun dubbii keessatti yaayyuu tuqamte guyyaa muummee sun jechuun. Obol yookiin bifi duumessaatiin dhufanii nam kiristaana haqar du'eef hajiru yaani loo arsun fuudhanii deemaniinidha yaani hajiru. Sobu jirta yaa guyyoo. Jaarsi booranaa guutuun jaaroleen booranaa guutuun beeka. Kiristaantitti fudhadhaa jedhe moo kiristaantitti fudhadhaa jedhe. Filaafii shootu gaajee gallee bade. Maa jaaroleen booranaa ka waaqeffataa cufti beekti tana. Ati immoo beekaa akkana jal'ifta duu. Hayyemee. Waaqi si qajeelchinna ani waan biraa siin hin jedhuuti. Siin gadii kana dubbisaa duuba ati karaa nagaa been. Chika. Ayyee akkasi guyyaa gaarii keessa oolaa. Tole. Gaafi hedduu bisum bira san gaafadha san akka gaafi hedduu qaba san gaafadha rakkinni dhibiin hin jiru. Ayyee tole. Akkas amma karaa gubbaa itti gaarii shaawwisaa. Ayyee tole.